Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya koo akkam jirtan nagaa jirtu bakka jiraattan bakka guyyaa har'aa keessan bakka yeroo sa'aa keessa jirtanitti isiniin geessiniin jedha. Bakka lubbuun keessan oolee hafee guyyaa har'aa bakka isinii ammas umriin keessan dagaaguu dheeratu isiniin jedha. Har'a barnoota bareedaa tokko qabadhee isin du'e jira barnoota ajaa'ibaati jechuudha. Barnoonni kun barnoota waastaappiti. Waastaappii keessan jechuudha akkaataa miisejii osoonii fi namni ati rafuutti jiru yookaan fakkeenyaaf shabakaan kee banaa ta'es banaa ta'uu baates jechuudha namni tokko waa sitti ergee yootii fi ati maaliif jechuudha maal na jalaa callistaa jedhee yoo biizii taate jiraatte jechuudha osoonii fi ati barreessuuf hin fedhin jechuudha. Isin akka inni barreessu gootee fi jechuudha waan kana yeroo barsiifamaa ture garuu namni keenya baay'een ammallee hin galle waan ta'eef isinitti agarsiisa bifa haaree waan ta'een jechuudha. Sanumaan wal qabatee jechuudha miisejii yeroonii fi riiplii miisejii kan jedhu jira. Isa sana jechuudha waan baay'ee namatti tolu waan baay'ee das nama jabudha. Akkamitti hojjettan isinitti argisiisa. Miisejii jechuudha fakkeenyaaf namni tokko miisejii risaalaa sitti ergeenna risaasa yoo deebisuu hin dandeenye yoo harka waan bira lagaa jiraatte ifiin akka barreessee deebisuuf gootaa jechuudha. Harkaan barreessuu jechuudha ifis rakkistu jechuudha. Yoo biizii taate jiraatte ani biiziidha jedhee akka inni deebisu yooniif immoo waa dalagaa jiraattes wooma ta'e jechuudha. Wooma san akka inni barreessee deebisuuf godhuu dandeessa jechuudha. Yookaan immoo shabakaarra hin jiru jetteen yookaan waayifaa irra hin jiru yookaan daataan koo cufaadha jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Kan deebisu amma akkuma jalqaba dhufte jechuudha gara chaanaala kiyyaa dhuftanii warri chaanaala kiyyaa haaree taatan hundi keessanuu chaanaala kiyya kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jaa. Akkasuma gara yuutuub gisee dhuftan jechuudha akka warra chaanaala kiyyaa bakka nagaan dhuftan isiniin jedha. Hundi keessanuu sabskiraayib gochuun dagatana chaanaala waan na jajjabeessa isiniin jedha. Wanni isinirraa jechuudha nu barbaachisu jalqaba chaanaala keenya sabskiraayib gootanii laayik gootanii sheer gootanii qoodanii jechuudha saayibboottan keessan hiriyoottan keessan biraan ga'uus hin dagatinaa. Okkee gara waastaappiitti haa dhufnu amma waastaappiin ni galla jechuudha amma gisee waastaappiitti galla. Okkee kun gisee dhufnee gara waastaappiitti yookuun dhufne akkana jechuudha ni dhufaa nu bana jechuudha. Kun akkuma argitan kana sarara xiqqoo sirra jirtu kana ni jirti sarara xiqqoo san gadi xuuxxanii jechuudha. Sarara xiqqaa isa sirra jiru kana yeroo takkaaf gad xuuxxanii jechuudha. Gisee gad xuuxxan kun akkuma argitan kana siitingi kan jedhutu jira jechuudha. Siitingi kan jedhu kanarrattis ni dhohitaa jechuudha. Hoggoonni siitingi kan jedhu irratti dhohite akkuma argitu kana kun akkanatti siif fidaa jechuudha. Osoo gara tokkos hin deemne osoo gara tokko irratti hin dhohine jechuudha asuma dhuftee kunoo iddoo irratti dhohitu jira. Iddoo kanarratti dhohitaa jechuudha. Buzuunes saawus kan jedhu kanarratti dhohitaa jechuudha. Irratti gadi yogguu takkaaf gad xuuxisan booda kun akkanatti siif fidaa jechuudha. Akkuma argitu kana kun akkanatti bifa madaalawaa bareedaa ta'een jechuudha siif fidee jira jechuudha kun. Akkuma argitu kana waanni kun hundi faayidaa qaba jechuudha. Appilikeeshinni kun guutuun wanni asirra jira kun kan waastaappiidhaan fayyadamuu isaa bareedaa akkaan ta'e jechuudha. Kunoo tokkoffaa isa kanarratti qabi lammaffaa isa kanatti qabi kun sadaffaadha. Awee miseeji reebilii awutomaatikaal wihaan UR awee kan jedhu kana jechuudha. Kan miseeji ofiin awutomaatika ta'e jechuudha. Awutomaatikaalii kan deebisuuf keetiin miseeji kan jechuudha. Bakka nagaan dhufte jee awutomaatikaalii kunis kan erguuf yookaan kan nama tokkoof deebisuu danda'u jechuudha. Kunis scriptless jechuudha. Kunis appilikeeshinii miseejidha jechuudha. Kanneen kun hundinuu faayidaa gurguddaa qaba jechuudha. Akkuma barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Okkee hammaan tana garaa isaatti seenee isinitti argisiisa. Wanti kun baay'ee tokko das nama jedha akka nama gammachiisudha. Waan kanatti fayyadamuu qabdan. Akkasuma jechuudha ammas miseejii keessan asuma keessatti jechuudha miseejii hanga amma duraa fayyadamaa turte akkam akka hagamta akkasii ergamuu ture hagamta akka ergite yoo barbaadde jechuudha. Kun asuma xuuxxaa jechuudha. Hagamta akka namni si ergee kan jiru yooniif laaluu barbaadde jechuudha. Asuma irratti cuqqaastaa jechuudha. Kun tuqaa hanga kanaa jira. Tuqaa sadeen san irratti yeroo takkaaf gad xuuxxaa jechuudha. Hogguu xuuxxee kun akkuma argitu kana akkanatti siif fida jechuudha. Akkuma argitu kana kun asirratti siif fida. Sitaaltiksii kanarratti gad xuuxxaa jechuudha.
Miseejii eegamta akka isaatti ergame eegamta akka ta'u namaaf ergite laata asirratti ilaaltaa jechuudha. Miseejii seent kan jedhu kunoo akkuma argitan kana ani miseejiin ani namaa erge jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana miseejii 634 naatu erge jechuudha. Kunis kan argitan kunis kunoo asitti 514 miseejii reefidii kan reefidii kiyya keessaa jechuudha. Kan itti aanus kan argitan kunis 483dha kunis kunoo akkuma argitan kana. Ishee tole egaa kunoo kan natti ergame olaata kunoo kan natti ergamellee isinitti argisa. Kunoo kan akkuma argitan kana miseejii 19,204 jechuudha kan natti ergame jechuudha. Miseejii hanga isinirratti ergames ilaaluu barbaaddanis kunoo akkanatti ilaaltanii jechuudha. Tolee jechuudha waan hunda akkaataa ittiin barbaaddu sitiingiilee adda addaa keessa deemtee itti fayyadamuu qabda jechuudha. Kun hundi waan barbaadde jechuudha. Waan barbaadde keessatti deemtee waan si jalaa bahes deeffachuu dandeessu. Waastaappii jechuun waastaappiin waan baay'eef keessatti hammatee jira waan ta'eef garuu waastaappii isa kan buufachuu qabdan jalqaba irratti isinitti agarsiisa. Egaa akkuma argitan galee pileestoor keessanii dhuftanii waastaappii miseenjarii osoo hin ta'in waastaappii biizinasii buufachuu qabdan jechuudha. Asirratti akka tabdan jechuudha. Waastaap biizinasii kunoo akkuma argitan kana asirratti naa dhufee jira. Asirratti naa dhufee jira achirratti dhukkutakkaaf gadiidha. Waastaappii biizinasii kana buufattanii jechuudha. Waastaappii miseenjariin immoo baay'ee jechuudha akka kanaatti dandeettiin qabu. Dawwallis hin dalagu jechuudha. Kun immoo yoo dawwalte siif dalagaa akka namni kan buusee jiru jechuudha. Tole ishee gara waastaappiitti deebina. Ishee waastaappiitti deebinee miseejii kunoo gisee gara miseejii akkaataa deebistan isinitti agarsiisa. Ishee kun akkuma argitan kana asirratti dhohite jechuudha. Irratti gadi dhohite san booda inni siif baasa waan barreessitu. Kunoo akkuma argitan kana asirrattis allow message kan jedhu kana erga xuuxxanii jechuudha. Kunoo biiziidha jee afaan Oromootiin katabamee jira jechuudha. Ani biiziidha jee afaan Oromootiin katabee jira jechuudha. Namni yeroo hedduu maaliif akkana jettamu naan jedha salaamu alaikum lakkatu naan jedha ani biiziidha jee deebisaaf. Saniif namni natti wanti jechuu ture garuu san dura jalqaba kana banuu qabdan isinis kana bantanii irratti dha'uu qabdan. Ammas gadi buutanii asirrattis allow godhuu qabdan. Asirratti deebitanii kunoo asirrattis everyone godhuu qabdan jechuudha. San booda deebitanii asirratti dhuftanii seefii godhuu qabdanii jechuudha. Seef goonaa jechuudha. Ammas gadi deebitanii jechuudha. Kanarrattis asirratti kunoo akkuma sanitti jechuudha waan barbaaddan katabanii san ediitii as seentanii san booda asirrattis gad xuuxxanii waan barbaaddan jettanii katabdan jechuudha. Send to everyone jechuudha. Waan kan yeroo takka immoo yeroo iddoo akkasii asumatti sitti deebitanii seeviin gootanii jechuudha. Ammas akkuma beekamu jechuudha kana banuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kun hedduu takka waan bareedaadha. Kunoo akkuma argitan kunis akkasumatti faayidaa waan akkasiiti jechuudha kan deebisuu danda'u reebiliidha. Kunis reebilii akkuma kaanitti deebisaa jechuudha. Kan danda'u waan katabde jechuudha ifiin katabee deebisaaf. Ishee tole kunoo akkuma argitan kana waatsaappii kanarraa waan hedduu barnoota akka argattan abdiin qaba. Akkasuma gara chaanaala keenya kana sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Qooda ammas waatsaappiin kun waan hedduu bareedaa ta'e biizinasii buufadhaan isiniin